شير قد أبنا تاجو وتقراي فكر 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 وتقراي جغنا أي جغنا 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 شير قد جون تاجن شير قد دبين جبدو شير قد أوي تراران قطيو تراران قطيو أوي تقراي حزب جغنا حزبيو شير ترارا أنقطع قطيو شير قدا الدنيا بطا نتي واتوكو سنتهمنا نمني تكم ما قبو نمني تكم ما فلمتو وجنو قبو تكم ما قبو أكا إنجفتو هرّا جون تاجد أمي أمة تقراي دولي ارتبانامي دوكيت هونوال تبتنوال إسا جدامي دي بي ايوان اني ورانا بلسقنا قد ايه هرّا تقراين أمفتي جفراجرو بلسوم فتن بي أو في تقراين نسا وطوت جغنا حزبي تقراي حزبي جغنا حزبيو ترار عنك قطيو بلسقنا أمدحونيو او ماي جاد جغنا ناچو بؤنت آدنك آچوالو اسن دنك سيفت أنا أكا كوتي በጣም ነው ማደንቃችሁ የትግራይ ጀግኖች እንኳን ነፃ ወጣችሁ እንኳን ታገላችሁ እንኳን ለወዳችሁ ያልተገዛችሁ ጀግኖች ናችሁ በቃ እስንትኒ ማን በጣም ጀግኖች ናችሁ ብልጽግና አብይ ማልጀደ የኮነ ፓርላማ ረት ቲፒኤልኤፍ ዱቄት ሆኗል የተበተነ ዱቄት ደግሞ መነሳት መሰብሰብ አይችልም ዱቄት ለራሲ ዱቄት ሆኗል هرّقا وجرّي تكمّادان تقراين فتي أكاسيتي ورانا بلتقنا أوففتي ورانا بلتقنا كما أفرتما قلتو جامان الرايا فمي أكا هولتات نمني شنقو فتين تيسي تكساجر كان بر إذا كمني بلتقنا هم نقامنا مالو ده هم نانسين بلشنا مالو جتين أمات أمس أورومونيس أكما كان وامو إتشاقو فتي كباجتشو كبا مالي أكما خدر مرتو جده وامبو إتشاقو يا إتشابي كباجتشو كبا akka ummata Tigraay kan tokkummaan falmatta tokkummaa qabaad ummata miliyoona 5 ingeenyatu waraana bilxiginnaa maal jedheen dubbata sanitri maan ummata bakka meeqa kadhatee Eertiraarraa waraana Shaabiyaa otuu maal boo ajaa'iba ወረበል ካባ ummani Tigraay ጀግና ናቸው በቃ የትግራይ ህዝቦች በጣም ጀግኖች ናቸው አደነኳችሁ አንድነታችሁ ብርታታችሁ وين يبدو زيغيا وي بلصقنا تازيا بلصقنا تاوداف يرو كانت وانت باينه ገመቺቱ እንጆ ጨቡ بلصقناቱ ነው ገመቺሳ ዋሁንደር بلصقنان ፓርላማ ረቲ ዱቄት ያፋንዲ በቴ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ዱቄት ሆኗል ሐረጃር ሱማ እርገታ ጅሩ አሲፈቺ ወራነ ቱክሲ ዳቡ ቀብና ማሎዳ አጃኢባ አበጃር ሱማ ዳፊ ፊግደኖ አይ ወነ ገድሲሴ ጉማን ሰንጎታ የሮ ድሪሰና መከላከያ ከኘ ጀደሜ ኡመኒ ሰንጎታ ሰዲ አፍር ከን ቅንዲ ቀቡ ቀሮ ኢራ ከና ቱሬ ጉማ ሰንጎታ ሰና ቁፍቲነ ጉባ ዱጋለስ ነኝ ጀዳ በጣም አሳዘነኝ በሬዎቻች ሰንጎታ ጉሬ ከና ቱሬ ገበሬን ጎዋን ወሪ ብልጽግና ኑቲ እንትኒ ጎኔ ጨጨብሲኔ ማሎዳ ጁንታ በለሲኔ kan jarri balleessine irra jedhan jaarsota warra dudullooma mana bahuu hin dandeenye kan akka maqaan isaa maali namichi jarri hiineerra jedhanii fidanii dhufan tokko obbo Bisraat maali jedhan san warra akkasii dudulloomaa qofatti qabde biltsiginnaan har'a jarri jagnaa Geetaachoo Raddaa jagnoch ማለት ነው waraana biltsiginnaa akkasitti caammaa irraa yaasanii akka hoolaatti jechuudha makalaakiyaadha ofiin jettee bulguun gaafa Oromoo irratti lollisuudha Oromoo otuu tokko taatee ati woboo jabeeffatte akkuma kana Oromiyaa bilisa baafatte akkuma kana biyya kee irratti caffarta akka kana biyya kan kee dhuunfatta silaa ajjeefamte akka sareetti karaarra narkifamtu dhugaan isin hima otuu akka ummata Tigraay kana woboo jabeeffatte jarri cinaatiidhaan tokkummaadhaan TPLFin otuu jarri juuntaa jedhanii afaan itti bananu jabeeffatanii si wajjin jirreeni waam jarri barbaadanu bira dhaabbatanii ji'a torba kan ingeenye keessatti Tigraay naxaa wixxut Oromono asi inni kun yoo adiri jedhe inni kun shanee jedhe wal saaxila tokkummaan qabu tokkummaa qabaadhu boo'icha dhiisiti fakkeenya godhadhu ummata Tigraay kan woboo jabeeffadhu Oromiyaa bilisa baasi ofiin of danda'e of bulchi jarri caffaraa jiru amma Maqalee naxaa wixxut Maqalee dhuunfatanii jiru
abiyyi kan nagaddisiisu guyyaa tokkotti suuraa achi keessatti ka'e saayyuu daariirra dhaabbate maqaleen taqqoxaaxarniyyuu taraara hanqaxaqqaxiyyuu jedhanii ወይ ብልጽግና ትግስቱን ይስጣችሁ መደበቂያ ፈልጉ በቃ እደሴንተን በርባደዳ እኒ ሀረ ትግራይ ዱንፈተ ኩን እኒ ሀረ ትግራይን ዱንፈተ እቲ ጨፈራ ጅሩ ኩን የሮ ዲዮት ጎንደሪፍ ጎጀሜ ተቆጣጠረ ወርካን ከረ ኤሳት ተጎድ አኩማ ኡመተ ትግራይ ጎተን ትግራይ ህዝብን እንዴት እንዳደረጋችሁ እናንተም ማልጀደንት ማፋረ አማረ ፈነርካ በዳ የሮ ከና akkuma milishaa naannoo amaaraa itti guurtanii ummata Tigraay kan lafarraa balleessuudhaaf itti hojjetaa turtan jarris har'a humna jabeeffattee isinitti jettee hordaa isinitti galchuudhaaf tees ummata Gondariif Goojjam fooxaa labaashii yeroo dhiyootti yoo isin waa isin itti gootu teenye waliin laaluuf teenya jechuudha. እንኳን ደስ አላችሁ የትግራይ ጀግኖች ናችሁ እናንተ እኛ ከናንተ ጋር ነን እኛ ከእውነት ጋር ነው የምንቆመው ከጎናችሁ ነን እንኳን ነፃ ወጣችሁ ምልኮፍተን ሲኒን ጀነቦ አከስ ብልጽግናን ጨብደ ኦቱ ዱቄቲ ጎነረቱ ዱቄቲ ታተ ሼርጎድ ብልጽግና ገራና ጉቢ ወረገዲ በይ እያቱረ ሰነ ገራና ጉቢ ወረ ብልጽግና ሰንጎተ ጉሬ ሬቲ መነትነም ቢሲም ብልጽግና መከላከያ ከኛ TPLFin duqeetii nu godhanii dhaqanii caammaan irraa yaafamee ofii duqeetii ta'an kana fidiitii garaanaa gubi sangoota jaraatiif haboonu taaziyaa sangoota keessanii foolaa keessanii taaziyaa ta'a warri makkalaakiyaan keenya injifateera maaloodha jettanii sangoota manatti nambisin har'a gaafa jarri maqalee taqoxaaxariyuu jettee achi keessa alaabaa jara kana godhatte hawaa keessa bookkiftu eessa abbaa keessanii jirtu innisin juuntaa cabsinettanii ummata gabareerra ummata homaan beekne walitti guurtanii sangoota irraa guuraa turtan yaa ummata hooleeyyi isinii amma kan biyya bulchina jedhu akkasa gaddeebii wayiidha ummata gaddeebiidha bar biltsiginnaa jechuun ay sangoota keenya ay hoolota keenya ammoo warri ergasii sangoota hoolota waraana biltsiginnaatiif kennitan Geetaachoo Raddaadha maqaa keessan tokkoon riistii barbaadee barreeffataa jira of qopheessaa Geetaachoo Raddaadha warra makkalakiyaadhaaf sangoota guuree kennaa ture warra hoolaa kennee makkalakiyaachin jagnoochaachin yaashannifaallu duqeetii adargaallu jedhanii dhaqanii duqeetii ta'an kanaaf intii godhan maqaan jaraa barreeffatame Geetaachoo Raddaadha achina banee dubbisaa jiram tarkaanfii ajaa'ibaa isin irratti fudhachuudhaaf warra sangoota kenne warra hoolaa kenne of qopheessi biltsiginnaa wajjin badda'atis si balleessina dhugaatiin jedha namni haqa qabu namni tokkummaa qabu akka injifatu harran argiyan duqeetii goone siyaasa paarlaamaa keessatti ummata sobuun bu'aan qabne harra saaxilame abiy harra waraana tuksinnaa qum jedhanii dabdaabbeedhaan kadhachuu jalqabuun harka kennachuu biltsiginnaa caala maaltu nama kolfachiisa maal jedhu laata gabbaanii warri taayee danda'aadha warri akka hayluu addunyaadha warri akka tanikaa Ibrahim maal jettan tanikaa jettan kun gabbayee ajandaa jijjiiruudhaaf waa biraa haasaa jechuudha isa jarri Tigraayin taqoxaaxartee biyya ofii dhuunfattee alaabaa ofii keessatti jettee burraaqaattu waraana biltsiginnaa 40 caalurraa caammaa yaaftee kan 100 caalu immoo achumatti biyyeetti dabalte Tigraay juun intin maal jedhatan isinitti Tigraay maal maqabariyaa naata akkuma Dabratsiyoon jedhe maqabariyaa taate dhayxee waraanni biltsiginnaa qixxaarraa nafne jechuudha hooleeyyiin የትኛው መከላከያ ነው እኒ ደቀ ትግራይን ዱቄቲ ጎቹ ደንደው ኡመተ ጥቁ ሚሊዮን ሸን እንገኘ ከነቱ መከላከያም በከ ሁንደራት ጉረሜ ኩታሜክ አንድ ክልል ብቻ ኤርትራ ራኡቱ ነፊን ኤሰራኡቱ ነፊን እትጉረሜ ጨብሱ ደደብደን ኦሮሞ ሚሊዮን ሸን ተምኒ ወንቲኒ halkani ጉያ ዋን ታዚያ ቆፍቲ ቦሁፍ ማሊ ቤቱ ተኩማ ደበ ማለ ኦቱ አከ ኡመተ ትግራይ ከነ ተኩማ ቀባቴ otu akka ummata Tigraay kana tokkummaadhaan Oromoo miliyoona 50 jedhamu keessaa miliyoonni 5 tun tokkummaadhaan woboo kana deeggare woboo faana dhaabbate woboo saa jabeeffate akkuma kana Oromiyaan bilisa baateetiyyu nutis biyya keenya irratti bilisaan jiraanna ajjeefamnee karaarraa harkifamuu dhiifne ajjeefamnee
karaarraa harkifamuu dhiifne addabaabayitti maatiin gadi baafamee si dhaabamee addabaabayi irratti rasaasaan ajjeefamuun sirraa dhaabbata ture. Kanaaf woboo jabeeffadhu ummanni hidhate ummanni hidhannoo qabu ummanni of jajjabeesse yoomuu bilisa. Tigraay irraa fakkeenya fudhu jagnaa hizbi naachoo taraaraan qaxaxiyyu dhugaan isinii jedha Oromoo hin boohin guyyaa boo'icha keetii qofan kabajin guyyaa injifannoo kabajachuudhaaf of qopheessi hidhadhu jabeeffadhu woboo kan kee hangaasaa Ibraahim yoona liivii erganiiru gaa taayyeen itti fuufee ka'e liiviitti ergaa dhaqiitii ajandaa jijjiiruudhaaf waa biraa haasa'i akkuma tokko tokkoon tarkaanfiin fudhatamaa deemuun biltsiginnaan daaraa ta'aa deemti dhugaan isinii hima yeroo dhiyootti biltsiginnaan badde tixafaalleech nuti ejjennoon keenya biltsiginnaa balleessuudha wanti PLF waggaa 27 nutti godhe biltsiginnaan ixifii 3-4 waggaa 3 keessatti goote waan ta'eef baduu qabdi biltsiginnaan tixafaalleech madda beqaa eddee seentan qofa barbaadadha magibayachuun falligu guyyaan isinitti dhiitee jirti woboo jabeessaa woboo faana dhaabbadhaa hidhannoo keessan jabeeffadhaa yoo hidhattanii jabaattan bilisa baatu yoo bara baraan guyyaa itti cabdan qofitti guyyaa itti injifatamtan qofitti guyyaa namni isin jalaa du'e qofitti kabajattan taatan waggaa hunda boohaatuma jiraatu waggaa hunda mootummaadhuma mormaa jiraatu ofii mootummaa ta'uu hin dandeessanu jechuudha Oromoo guyyaa itti duute guyyaa itti cabde qofan kabajatin guyyaa itti injifattes kabajuuf of qopheeti guyyaa itti Oromiyaa bilisa baafattee ofii keetii harka galfattee biyya kan kee irratti bilisaan jiraattu hojjetachuudhaaf of qophees bara baraan namni si jalaa du'ee jennaan boohaa guyyaa namni itti du'e kabajachuu dhiis guyyaa itti diina kan kee ajjeefte kabaji guyyaa itti diina kan kee awwaalte kabaji jagnummaan kana malee ofii miliyoona 50 jedhaa saba guddaa hanga xiqqaa hin geenye ta'uun of xiqqeessuudha dhugaan isin hima saba guddaa miliyoona 60 jedhama hanga xiqqaa miliyoona 5 hin geenye ta'ina baay'inni keessa yoo bu'aan buufne zeeroodha bara baraan du'anii du'a kabajachuun qofittiin zeeroodha Tigraay irraa fakkeenya fudhumoo ummata jagna ummata hidhattee hidhannootti amanteedha hidhannoo ofirraa daaraa goote otuu ergasii hidhattee hin qabne ta'e otuu hidhannootti namantu ta'e otuu hidhannootti namantu ta'e otuu gaafa biltsiginnaan dhayxee Tigraayin taqoxaaxarreera jettu harka kennatanii garaadhaaf bitamanii loluu dhiisanii har'a Tigraay bilisa baafatanii irratti biyya ofii natsaa baasanii biltsiginnaan deebitee jaarsummaa ergatteen kadhattu ture waraana nurraa dhaabaa tuksii nurraa dhaabaa maala minxaafii afanii bo'aa jiru taaziyaara jiru ganaa taalaqsaallachuu biltsiginnochi wanti badiin isin Itoophiyaa irratti waggaa 3 kana hojjettan fiicha har'i xifiin isin irratti deebi'uuf ta'a addunyaan isin irratti kaate Oromoon isin irratti ka'e Amaaraa qofitti qabattanii Amaaraa fooxaa labaashii qofittiidha wajjiniin eddeen isin geessan jiru fardi qofa qobaa gulufu injifachuun in injifatamu akkuma jedhame filannoon isin dheengadda darbineera jettan fardi qobaa gulufi ofumaaf of injifata akkas woboo jabeessaatii Oromiyaa bilisa baasa allaqa daqqaqee duqee toone kana wanti biraa carraan Oromoon qabu tokkittiin akkuma ummanni Tigraay hidhannoodhaan hadha Tigraayin bilisa baase Maqalee keessa bookkisaa jiru Oromoonis Oromiyaa bilisa baafachuudhaaf woboo isaa jabeeffachuu qaba miliyoona 60 keessaa inni kaan diqaalaatti baay'ata waan ta'eef Oromoo miliyoona 60 keessaa inni kaan haadha Guraageedha inni kaan haadha Tumaalii wal makaatu baay'ata qulqulluu yoo danate miliyoona 20 yoo ta'e 25 kana keessaa miliyoonni 10 qofittiin otuu woboo faana dhaabbatee hidhatee tokkummaa qabaatee jabaatee Oromiyaan bilisa ba'uudhaaf waa tokko wanti nutti fudhattu hin jiru allaqe daqqaqe kana qabadhu kanan gootu taanaan guyyaa gootni keessa jala ajjeefame teessee guyyaa gootota guyyaa gootni Oromootti wareegaman guyyaa gootni keenya kana boossa taanaan boohaa jiraat allaqe daqqaqe wanti nuti sitti himnu kan yoommoo kaatee Oromoon bilisa baafachuu barbaada Oromiyaan akka bilisoomte ofiin of bulchitu biyya koo irratti boonee jiraachuun barbaadante hidhadhuutii tokkummaa qabaadhu biltsiginnaa balleessi biltsiginnaa jalan fiffiigin garaaf hin bitamin warra of hin beekne dhugaan isin himaa Oromoo miliyoona 60 jedhamu keessaa qulqulluu yoo danate miliyoona 20 kan dhugaadhaaf falmu kan of beeku kaan diqaalaadha
kan warra diraa gaados karaa hojjechuu dhufatu itti caccaanee Amaaraan kun irraa dhadhalchitee jennaan har'a Amaarummaa kana leellisa Minilikiin faffaarsa. Kanaafuu of wallaalte barbaayyeensi Oromoo taate kana biltsiginnaa jala deemtu otuu obboleessisi ajjeefamee karaarraa harkifamu otuu obboleessisi du'ee karaarratti rashanamu lakkii nuti biltsiginnaadha maaloodha jettu kun warra haati yookiin abbaan jaraadha karaa daddarbaatuma itti fiffi'amee dhalate Oromoo ofiin jedha garuu afaan Oromoo dubbata of hin beekne jara akkasii Oromoo warri jirtan qulqulloonni kuma miliyoona 20 taatan woboo jabeeffadhaatii Oromiyaa bilisa baasa yeroo dhiyootti Oromoon bilisa ba'uu qabdi otuu isin teessanii boossanuu Tigraay maqalee dhuunfatte kun dhuftee 4 kiiloo seente ammas lammaffaa nutti deebiti taanaan tu angaafas Oromummaa ofirraa mulqa Oromummaan gaafas ofirraa mulqeetan Tigreen ta'a gaafas dhugaan isin jedha Tigree ta'eetan hin jira wajjin hin jiraadha juuntaa uunaallo yoo Oromoon arras otuu inni rafu Tigraay ummanni xiqqaan miliyoona 5 kun deebitee maqalee taqotaatarte dhuftee ammas 4 kiilootti deebite Oromoon hin jiru biltsiginnaan erga duute fixanii bar biltsiginnaan duute awwaalcha si biyyoorra deebisuu qofittii jedhamee ture har'a awwaalamteetti biyyoo nutti deebi'ee jira filannoodha maaloodha jedhanii of sobu waan ta'eef dhugaan isin jedha filannoodha maaloodha filannoo darbine fardi qobaa gulufu hin injifatamu fardi qobaa gulufu hin injifatamu Abiyyi maqaa qaqayyarate Abiyyi biltsiginnaa maaloo wanti paartiin mormitoota warri isaa wajjin hin tawadadaran akka Biraanuu Naggaa warri baalaa daraasmu maal jettan Abiin jettan yeequmsa kaasuu didaniif maali beeytu filannoo alanaa irratti maaliif yeequmsi hafe beeytu filannoo alanaa irratti kaayyoo jarri barbaadan hojjetamaaraaf Minilik siidaan isaa hojjetameef kaayyoon jarri barbaadan Amaarummaan Itoophiyaa keessatti dagaaguudhaaf አንድ ኢትዮጵያ እሲን ጀዳን ሱን የድሮ ኢትዮጵያ እየተመለሰች ነው ካናፍዩ ጄቁምስ ከውዲድ ጀረራት ኪሎ ጅሩ ወጅኒን ቡልቻሩ ካና ብልጽግና ሞርሙ ዲደኒ የቁምስ ደበን ወሪካኖ ወሪሞ ዱጋ ኦሮሞቲፍ ኢትዮጵያ አንድነት ኢትዮጵያ ተኩማዳን አፋን ተኮ አማል ተኮ ሰነት ነመነዮ ሁካም ፈመን 4 ኪሎ እንድኒ ቅልንጦ ጅሩ እቹ ሰበበ ከናፍ ብራኑ ነጋ አብይ ወጅኒን ኪታበ በረሱ ፊ waan nachi jedhu fudhate Abiyyi gadi bahu Daani'el Kibret eenyuno yo 4 kiilo jiran waan ta'eef wanti Amaaraan wanti yookiin Abiin yookiin Ezeemaa jedhanu kun paartii kana mormuuf hin jiru Oromoo kan baasu hidhannoodha hidhannootti amani hidhadhu waan qabduun gargaari woboo kee jabeessi Oromoo miliyoonni 50 qofittiin Oromoo miliyoonni 5 qofittiin 45 daaraa ta'u yoo barbaade habadu marroonuu fixeera bar Oromoon hundi nu jaallatu tuntaane nuti Oromoo hunda waan jaallannuudhaaf Oromoo qabsoofna jedha kanaafuu warri of hin beekne maatiin jaraadha mammakaa ta'e Oromoo miliyoona 20 qulqulluun kun tokko ta'ee jabaatee bilisa of baasuu qaban isiniin jedha liiviitti deebinee itti muddina kana booda dhugaa jirtu kana biltsiginnaan nuti callisnee jennaan wut jechuu barbaadde ijoolleen biltsiginnaadha itti muddina dilla Tigraay hezboch nuti warra dhugaa qabu hin deeggar baga of bilisoomsitan ummanni Tigraay baga maqalee kan keessan bilisa baaftan caammaa irraa yaaftanii waraana biltsiginnaa warra sangoota ummataa fixe baga caammaa irraa baaftanii garaftanii ariyattan of keessa Geetaachoo Raddaa maal barreesse kee yoo argitanii tutte tiwutariira seenaatii dubbisa ta warri cittanii maqalee keessatti haftanii dhokottanii jirtan sa'atii 72 keessatti dhuftanii harka nutti kennattanu taanaan jabaadhaatii wasiyyaa dhaammadhaa kara waaqayyootti isin ergina wada faxaaree illi kaachuwallane bakka wasiyyaa qofa dhaammadhaa jedhee ergaa dabarsaniiru warri Tigraayin keessatti cittanii haftan waraanni biltsiginnaadhaa tokko tokko yoo Tigrii keessa maqalee keessa jiraattan wasiyyaa qofa dhaammadhaa yookiin kottaa harka kennadhaa yookiin kara rabbiitti isin ergina allaqee daqqaqe taqoxaaxxare bakka maqalee taqoxaaxxare Abiyyi guyyaa tokko dhaqee suuraatti ka'e jarri siyaasaaf maqalee rukuchiisuu dhiiste daariitti baqattee jennaan waan dhugumaan jarri badde se'anii dhaqanii suuraatti kaanii deebi'an. Ilaa kun olaala maqaa Amaariffaan barreeffata Oromiffaan nu arrabsala warra akkanaatiin hin jedhee ka'e. Oromoo miliyoona 50 warri jedhamu jaruma akkanaa kan miliyoona 50 keessaa 40 naa hirrisa. Diidama yookiin 15 qofittiidha Oromoon qulqulluun kan hin jedheef kana
warra abbaan jaraa guraagee yookiin silxee yookiin immoo maal sabadanuu jira bar kan dhufeen nu keessatti intini goggodhee wal dhadhale warri qulqulluu taatan jabaadhaa of bilisoomsuuf qabsaa teessaniin booyinaa nagaan isiniif baay'atu isin jaallanna qabsoon itti fufaa galatooma